biddeenni goggogeef dhoqqee waxiin taatu dallansuu haaliqaa shirkiin jalaan baatu dhugaan yeroo garii hadhaan isii sibrii liqimsuu dadhabdee boruun dhabin qabrii wallaan samadaatiif mana qobbaan dhaqan xiiqiin diina cabsuuf rabbii waliin dhaban tarabbirraa dhufte yoomuu nu nanqattu tadabarterraa laaltee taboruun barattu. Yooyyaa Hashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaala Xinkeen kan jedhamu jalatti argamtan jirtu waan jira obboleettiin keessan galata rabbii anaaf haa jiraatu isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu namoonni akka carraa gara chaanaala kanaatti dabalamtan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma maatii keenya taatanii warra jirtan immoo yoo like share gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa wanti nani qabadhee dhufee egaa akkuma mata duree irratti argitan jechuudha. Egaa namoonni keenya sammuun isaanii maal akka ta'e garuu hin beekamu, maalillee akka isaan yaadan maalillee akka isaan ta'an hin beekamu jechuudha. Sababni isaas yeroo kanatti yeroo nuti wantoota biraat irratti waliin falmii kaasnu osoo hin taane yeroo itti saba keenya lubbuun isaanii dabarteef sagalee taanu akkasuma immoo warreen biyya keessa jiranii fi lubbuun isaanii akka nu jalaa hin baaneef sagalee taanee yookiin immoo gara fuula rabbiitii fi fuula namaattis iyyinuudha jechuudha. Yeroo kanatti immoo namoonni keenya egaa miirri isaan keessa jiran yookiin miirri isaan keessa jiru miira garaati jechuudha. Akkasuma waa'ee amantaa fi waa'ee irreessaa sababeeffatee irratti waliin falmii kaasaa jiru jechuudha. Egaa namni jireenya lubbuu isaa qofa malee jireenya namaatiif bakka kennuu dhiisee jira natti fakkaata. Yeroo ni ilaalu waan baay'ee namatti ulfaatudha, waan baay'ee nama gaddisiisudha wanti kuni. Egaa nutuyyuu amma sa'aatii kana waan baay'ee nama dhibudha jechuudha dhugaa rabbii. Maaliifini lubbuu teenya qofaaf yaadna jechuudha. Garuu lubbuun teenya tuni guyyaa kam akkasiin nurraa deemtu hin beeknu. Hanga lubbuun teenya nu keessa jirtutti immoo nama hundumaaf iyyuu tokko taanee raawwannee mul'achuu qabna yookiin mirmachuu qabna jechuudha. Malee amantaa fi kutaa fi gandaan wal qooduu hin qabnu. Hundumti keenya tokko waan ta'aniif wal bira dhaabachuu qabna. Egaa jarri isaan sunis waan tokko ta'aniif waan wal bira dhaabataniif waan sagalee isaanii namatti hin dhageessisneef dukkanuma keessa yookiin immoo harka dugda duubatiin kunoo lammii keenya saba amma kanaan harkaa xaraganii jiranii. Egaa nutis immoo afaan bichaadhaan odeessuu osoo hin taane gochaan argisiisuu qabna wantoota hundumaayyuu. Egaa lammiin keenya kuni sabni keenya kuni lubbuun isaanii darbee jira. Warra lubbuun darbeef rabbiin jannata isaan haa galchu jenna. Warra lubbuudhaan hafe immoo rabbiin nuuf haa eegu. Ofii keenya asirra teennee raawwannee miidiyaa qabna jennee yookiin immoo sagaleen nu dhaga'ama jennee warreen sagaleen keenya nu dhaga'ama jedhanii raawwatanii bahanii miidiyaa isaanii banatanii wantoota adda addaa haasa'aa jiran baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Jechoonni isaanii yookiin haasaan isaanii. Egaa Oromoon waliif galtee hin qabu, Oromoon waliif hin galu, Oromoon waliin dhaga'u, Oromoon maal jedhanii waa'een Oromoo kanaa baay'ee ulfaattee jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu hundumti keenya walii galtee haa godhannu. Akkasuma immoo warreen xiqqoo amma tokko sagaleen keessan dubbattanii isiniif dhagahamu gara miidiyaa kanaatti irratti baatanii wantoota biraa yeroo haasoftan xiqquma sheemiin isin hin qabu maali rabbiidhaan sodaattanii. Egaa diinnis ajumaa nu laaltee raawwattee waliigaltee dhabuu keenya akkasuma immoo walqeeqaa jiraachuu keenya waan argituuf nurratti xabatti jechuudha. Osoo nuti waliigaltee qabaannee, osoo nuti wal dhageenye, osoo nuti wal kabajne, osoo nuti wal bira dhaabanne diinni nurratti hin roorristu jechuudha. Kanaaf iyyuu kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirrutti wal bira haa dhaabannu, bakka jirrutti waliif haa mirmannu, bakka jirrutti wal haa kabajnu. Yoo nuti waliin kabajin, yoo nuti wal bira dhaabatin, yoo nuti waliif hin mirmatin eenyumtuu dhufee nu mirmachuu hin danda'u isiniin jedha. Kanaaf iyyuu hundumti keenya wal bira haa dhaabannu, hundumti keenya waliif haa mirmannu, bakka jirrutti sagalee walii haa qabaannu isiniin jedha.
akkasuma immoo kutaa fi amantaa fi kallattii adda addaatiin warreen gargar wal qoqqoodaa jirtan kuni osoo waan kana nurraa dhaabdanii illee gaariidha. Maaliifiin sa'aatii kanarratti nuti gargar wal qooduu osoo hin taane walitti iyyuu qabamne waliif iyyuu dhageenye wal dadhabaa jirra jechuudha. Maaliifiin lubbuun saba keenya kallattii adda addaatiin biyya ormaa keessatti kabajamaa hin jirtu, biyya keenya keessatti kabajamaa hin jirtu. Wantoonni lubbuu keenya nu kabachiisuu dadhabsiisee waan nuti nama tokko biraa hin qabneef jechuudha. Akkasuma lammiin biyya biraa yeroo ilaaltanii biyya ormaa keessatti yoo waan tokko miidhame tokko isaan irra gahe akkamittiin akka isaaniif dubbatan, akkamittiin akka isaan bira dhaabatan argaatuma jirra. Hundi keenyayyuu ni beekna, mooyyuu mana keessa jirutis ta'ee akkasuma naannoo keenyatti warra argamanii lammii biyya biraa akkamittiin akka isaan kabajan yookiin immoo akkamittiin akka isaan wantoota isaaniif barbaachisuun isaan bira dhaabatan argaatuma jirra jechuudha. Nuti immoo waanuma biyya keenya keessatti waliigaltee hin qabneef, waanuma nama biraa hin qabneef akkasittiin ilaalamna jechuudha. Biyya keessatti miti biyya ormaatitti illee tunfatamneeti jechuudha kan jiraannu. Kanammoo kan ofirraa kaasuu dandeenyu yookiin immoo fala tokkotti barbaachachuu qabnu nuti kuni nama biraa barbaadu osoo hin taane, mootummaa barbaadu osoo hin taane, abbaa sagalee dhaga'amuuf barbaadu osoo hin taane nutummaa numti mataan keenya waliif dhageenye wal bira dhaabanna yoo taane wal kabachiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu kabajamtoota hordoftoota koo baay'ee har'a miira keessa nagalchanii jechuudha. Yaafan ol ba'ee kallattii adda addaa miidiyaa adda addaatirra dhaqanii yoo ilaaltanii gara biraatiin saba isaatiif kan boo'u warroota lubbuun isaanii darbeef kan boo'u kan maraatu argita. Gara biraatiin immoo haasaa biraa kan haasa'u argita. Oromoodhuma ta'ee otuma obboleessi isaa dhiigni obboleessa isaa dhangala'ee jiru, dhiigni haadha isaa dhiigni abbaa isaa dhangala'ee jiru kan inni haasa'u haasaan biraadha jechuudha. Miidiyaa isaa banatee taa'ee eenyumtuyyuu tokkoon isaanii yoo ilaallu guyyaa tokko bichaadhaaf haayizii jedhanii raawwatanii hoy jedhanii kanaan booda garagalanii deebi'anii ajandaan isaan uummatanii irratti haasa'an yookiin immoo isaan tolchan ajandaa biraati jechuudha. Yeroo kana keessatti immoo ajandaa biraa uummanni ajandaa biraarraa haasa'u osoo hin taane lammii keenyaaf iyyuu qabna. Jara kana lubbuun isaanii baatee jennee raawwannee jennee biraa deebi'uu osoo hin taane warri buuda hafan yoo maal ta'ani kan jedhu irratti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maaliifiin jara kana lubbuun isaanii baatee jennee callisuu qofa osoo hin taane warri hafillee maal ta'u, warri hafillee maalti isaan irra gahaa, boruuni maal ta'u haati koo, maal ta'u abbaan koo, maal ta'u obboleewwan koo. Egaa ammaaf Wallagga keessatti qofadha taateen kun kan ta'e malee gaafa immoo xiqqoo guyyaa lamaan tokko bullee biyya biraa keessatti dhaga'uu dandeenya. Bakka biraatti arguu dandeenya. Taatee amma Wallagga keessatti ta'e kana bakka biraa keessattis ta'ee argamuu danda'a. Oromoon yeroo hundumayyuu dhumuu malee jiraachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu yoo nuti walii keenyaaf wal dhageenye sagalee waliif taane wal bira dhaabanne yoo quba wal qabaanne malee wanti kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaata. Akkasuma sooshaal miidiyaa adda addaa irra teessanii sooshaal miidiyaa keessan banattanii akkas goonaa akkana taanaa maalidhaa jettanii warri teessanii odeessitan jechuudha. Isinillee of kottobaa. Sababni isaa maalidhaa fi jarri odeessitee miti jechuudha. Wanta gootu onneedhumaan naqxee gootii waan taateef isinis immoo dhiira hoo taatan jechuudha. Hoo dhuguma dhiira taatanii urfarra teessanii oduu odeessuu osoo hin taane akka barbaadanitti bashannantanii waan barbaadan nyaatanii waan barbaadan dhugdanii akka barbaadanitti ho'aa fi qorra filachaa achi miidiyaa irratti ol baatanii waan barbaadan haasa'uu waan barbaadan jechuu osoo hin taane hin dandeessu yoo taatan dhuguma dhiirinatii qabdu yoo taatanii warra dhiyachi diina lubbuu lammii keetii baasaa jiru, diina mana lammii keerraa diigaa jiru, diina ilmaan dhalattuu lafarra xaragaa jiru kana dhaqxee barbadeessuu dandeessa jechuudha yoo dhiira taate. Atis garuu immoo
akkasumaan oduu afaanii bichaa yoo ta'e jechuudha oduu afaanii as teessanii odeessuu as teessanii bubbisuu qofa yoo ta'e callisaatuma taa'a jechuudha callisaatuma taa'a bubbisuun bu'aa hin qabu kana goona sana goona kana taana sana taana jettanii oduu odeessuun bu'aa hin qabu jechuudha yoo dhiirinnatii qabaattan akkuma isaan taasisan sana taasisuu dandeessu isinis deemtanii jechuudha kanaafiyyuu kabajamtoota hordoftoota koo sagalee isinitti dheeresseetiniin jira dhiifama naa godhaadha baay'ee natti dhagahame jechuudha miira osoo nuti akkuma duruma isinitti hime yoo nuti wanta tokko yaannee karoora waan tokkooti irratti yookiin immoo waan tokko irratti dubbachaa osoo nuti jirru osoo keessi keenya gaddaa jiru ajandaa biraan irratti fidu jechuudha kanaaf iyyuu baay'ee ulfaata yaanni saba keenyaa rabbumti nuuf araaramu maleedha. Biddeenni goggogeef dhoqqee waxiin taatu dallansuu haaliqaa shirkiin jalaan baatu dhugaan yeroo garii hadhaan isii sibrii liqimsuu dadhabdee boruun dhabin qabrii wallaansa madaatiif mana qobbaan dhaqan xiiqiin diina cabsuuf rabbii waliin dhaban tarabbirraa dhufte yoomuu nu nanqattu tadabarteerraa laaltee taboruun barattu irreechi waaqeeffannaa ta'uu shakkiin qabnu amantii ta'eefis qoonnee waliin dhabnu diversity qabnu hundee isii beeynee kabajaan jiraanna mirga walii eeynee kabajaan jiraanna mirga walii eeynee dhugaa walii himaa haayaan yaa qoomi waan hin beene laaynee maaliif goona mormii abbootii amantaa kanneen waaqeeffannaa abbaa gadaa faarra beeynee waa dubbanna isaaniitu ja'a dubbii jala muree irreessi waaqeeffannaa duriis akkas turee addaan baasuuf yaaluun hin ta'u gonkumaa waaqeeffannaaf dheyna kan jedhus isuma namni gariin maaliif dhibee cinqama kunoo dhaggeeffadhaa as laalaa suutuma namoonni irreechaa fi amantii wal qabsiisan jiru irreechi mataamti isaayyuu amantiidha kan jedhan jiru isa kana mee wal bira qabaati yaada ammaas utubaati naa deebisaa waaqeffataadha kan irreeffatu gata'e irreechi amantii oromoo gata'e ati oromoo taate ega uumamte kun irreechi kun arra kan calqabame miliyoonii ugaa miliyoonii fuuldura kan calqabame gata'e akaakilee abaabilee kitirraa egga dhufe ati akkamitti lagatta lagachuu dandeenya dhiiga dibattee ati tisiisa dheechuu hin dandeechu ati oromoo taatee uumamte waan san lagachuu hin dandeenye. Asirratti waaqeffannaa fi irreechi adda adda jechuudha. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Xarabarra deemnee dubbii hiineen shinnu amma dhugaa takkamee waliif haa himnu. Namni dhugaa didee ifiif karaa maqe mirga guutuu qaba kan jaalatee dhaqe fedhu haqa didee seeneetti haalimu wanni nurra jira dhuguma san himu.